Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee hanga isaa kanatti kan nu eegee Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Dubbii ergamootaa kutaa 6ffaa kadhannaa ergamootaa ergamoonni nuuf kadhatu kan jedhuun guyyaarraa barumsa keenya dubbii ergamootaa jennee kan eegallee kan itti fufna kan ta'u. Egaan barumsa kana barachaa kan jirtanii obbolaawwan keenya tajaajila ergamoota Waaqayyoo jalqabnee barachaa akka jirru ni yaadattu. Kutaa darbe kutaa 5ffaadhaan ergamoonni Waaqayyoo akka isaan nu eegan kitaaba qulqulluu keessaa kaasuudhaan dabalataanis hundumti keenya ergamaa eegaa mataa keenyaan lama akka qabnu ergamoonni kun yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo dhaabbachuudhaan gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti wangeela Maatiyos boqonnaa 18ffaatti kan barreeffame inni kan dubbate jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Warreen xixiqqoota kana keessaa tokkolleen tuuffatinaa ergamoonni isaanii yeroo hundumaa fuula abbaa koo samiirraa ni ilaaluun isiniin jedha jechuudhaan kan dubbate. Kutaa kanattis bal'inaan ni ilaalla. Hundi keenya ergamaa akka qabnu eegaa kan mataa keenya ergamoota isaanii kan jedhaman ergamaa mataa keenya akka isaan ta'an bal'inaanis barumsa abbootii keessaa ilaalleerra. Har'a immoo sumatti fuudhaan kutaa 6ffaa barumsa keenyaa kan ta'u kadhannaan isaan nuuf taasisanidha. Kanadha kan barannu jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa feeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan ergamoonni Waaqayyoo nuuf kadhatu yeroo jennu tajaajila isaanii nuuf kennan keessaa kan biraati jechuudha. Nuuf kadhachuu yookiin immoo araarsummaa isaaniiti. Manni kiristaanaa keenya bu'uuruma kitaaba qulqulluudhaan kadhannaadhaaf araarsummaa qulqulloota hundaa ni amanti. Kan ergamootaa qofaa miti, kan abbootii, kan harmoolii, kan qulqulloota hundumaa ni amanti. Maaliifidha kadhannaan kun kan barbaachiseef? Isaan maaf nuuf kadhatu? Nuti kallattimaan uumaa keenya wajjin wal qunnamuu osoo dandeenyu maalti asii gara kanaatti, kanarraa gara kanaatti jechuun maaf barbaachise kan jedhu tarii sammuu keenyatti uumamuu danda'a. Gabaabsinee haa kaasnee maaf akka barbaachise. Kadhannaan qulqulloota jalqabaa eenyuufuu ni barbaachisa. Kana sammuu keenyaa keessaa kaawwannu. Eenyuufuu jechuudha. Dhala namaa kan ta'e kamiifuu sadarkaan tajaajila mana kiristaanaa keessatti kan qabaatan abbootonnis jiraachuu danda'u, warreen biroos jiraachuu danda'u. Garuu kadhannaan erga qulqullootaa eenyuufuu barbaachisa. Kanaaf isaan hunda keenyaaf ni kadhatu. Yeroo isaan kadhatan nuti immoo rafnee miti qulqulluu Mikaa'eliidhaan nu kadhatu kan jennu rafnee namoonni yeroo baay'ee akkasidha. Kadhannaan isaaniitu abaluudhaan naaf kadhadhu. Kun ibdeetii jedhama. Maraattummaadhama kun malee kadhannaan jedhamu. Namni ofiisaa sijjemmir achi keessaa ka'ee dadhabina isaa keessaa ka'eetu kan hin tattaaffanne naaf kadhadhu jechuudha. Kun hiikkaayyuu hin qabu bee. Hiikkaayyuu hin qabu. Namni kun sijjemmir barbaadaayyuu hin jiru jechuudha. Dadhaba sana keessaa ka'uudhaaf barbaadaa osoo hin jiraanne qaama biraan naaf kadhadhu jechuun eenyuun sossobuu barbaanneetu. Waaqayyoo immoo eenyuun sossobna. Kanaaf jalqaba mataa keenya tattaaffachuu qabna. Tattaaffachaa osoo jirru na gargaaraa kan jennu naaf kadhadhaa kan jennu malee namni mana ijaaru ofiisaa mana keessa ciisee daboodhaan deemaa dhaqaa ijaaraa akkasidha. Ofiisaa dura bu'eetu kottaa na hojjetaan jedha. Kanaaf namni kadhannaa kadhachaadha. Obboloota taas na kadhachuu kan danda'u dabalataan qulqullootas gaafachuu kan danda'u jechuudha. Kanaaf immoo dhuguma gooftaan keenya dubbateera. Kadhadhaa isiniif kennamaa, barbaadaa ni argattu, rukkutaa isiniif banamaa jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 ni ilaallanna.
haa ta'u jechi gooftaa keenyaa akkasii yoo jedhe kanaaf nuti cubbamoonnis ni kadhanna. Qulqulloonnis immoo nuuf kadhatu. Adda addummaan isaanii guddaan garuu fudhatamummaaf dhageettii isaarrattidha. Kadhannaan cubbamaa tokko turuu danda'a. Maaliif tura? Tokko cubbamaan tokko haala kadhannaa hin beeku. Maalti kadhatamaan hin beeku. Baay'ooliin keenya waa'ee fooniidha kan yaadnu mee ilaalaa isa dhugaa dubbachuudhaaf. Mee har'uma ganama kan kadhanne mee ilaalaa mee maal kadhannita? Kana kanaa godhiidha moo bakka gaarii na oolchiidha moo wanta namoonni tokko tokko netti baay'ee nama dinqisiisu. Indii afaan koo cufteen oolchiin afaan koo sosochuu akka oolinaaf godhachuudhaan kadhatu. Jechuun maal nyaachaa akka oolu. Amma kun kadhannaadha moo qoosaa jedhama kun? Nama dukaa qoosuudha malee kun maachuudha. Waaqayyo hafuuraan akka cimnudha kan barbaadu. Innaa kadhannaa akkasii jira. Kanaaf kun kan waaqayyo bira ga'aa turuutiin duumessattuu hin dhiyaatu kadhannaa akkasii. Afaan keessaa ba'ee waliin siqu. Olii matuma namaarra hin ga'u kun. Kanaaf hin beeknu. Kan namoota akkasii isaati baay'ooliin keenya mana kiristaanaa keessa kan jiru maal akka kadhannuyyuu hin beeknu. Fedha waaqayyoo hin beeknu. Fedha waaqayyoo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kana garuu beekuun salphaa miti. Innaa qulqulloonni waaqayyoo kanaan nu caalu. Fedha waaqayyoo hin beeku. Akkamitti akka kadhatamu ni beeku. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedhaa? Kadhannaan isaanii gurraatii hanga irrabaadha. Maa jechuudha? Akkuma isaan dubbatanii kan dhaga'amu jechuudha. Kanaaf akkas jedhee dubbataa fakkeenyaaf yoo ilaalle kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 15:8 aarsaan cubbamootaa waaqayyo biratti cigaasisaadha. Kadhannaan qulqullootaa garuu isa duratti jaallatamaadha jechuun an dubbata. Kun namoota miidhuudhaaf miti. Cubbamoonni kadhannaa waanta hin beekneefidha. Tokkoffaa Pheexroos boqonnaa 3:12 irratti ijoonni waaqayyo gara qulqullootaattidha. Gurroonni isaas kadhannaa isaaniidhaaf banameera jechuudhaan dubbata. Kun waanta biraaf miti. Isaan kun haalatti kadhatan waanta beekaniifidha. Qajeelummaa waanta qabaniifidha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5:14 akka fedha isaatti waan tokko yoo kadhanne nuuf dhagaachuudhaan dubbata. Fedha waaqayyoo kan beeku qulqullootadha. Tokko hundi keenya fedha waaqayyoo hin beeknu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo dhimma keenyatti deemnu kan qulqullinni ergamoonni waaqayyoo tajaajila isaanii keessaa tokko kadhannaa isaaniiti. Kanaaf kadhannaan qulqulloota kana hundumaadhaan ergamoonni waaqayyoo fedha waaqayyoo sirriitti beeku. Sirriitti xeenqiqoon oomishu sirriitti beeku fedha waaqayyoo. Nuti kanan beeknu. Kanan beeknu waaqayyo haala kamiitiin kadhatama kan jedhu sirriitti beeku nuti kanan beeknu. Maaltu kadhatama kan jedhu sirriitti beeku nuti kana beekuu dhiisuu dandeenya. Baay'ooliin keenya keessa cimaa gaafa deemnu gara sanaatti guddachuu hin dandeenya. Qulqulloonni akka abboonni keenyaa fi harmoonni keenya kan hundamini beeku. Namadha. Guddinadha. Guddataniitu kana beekanii nus yoo guddanne beekuu dandeenya jechuudha. Ammaaf garuu kan amma hin taanetti kadhannaa isaanii ni barbaannaa jechuudha. Ni barbaannaa. Kanarraa kan ka'e barbaachisummaan isaa haala kanaati. Egaan qulqulloonni ergamoonni waaqayyoo nuuf kadhatu yoo jennu kun callisnee kan dubbannu miti saboota waaqayyoo. Barumsi keenya guutummaan waa'ee dubbii ergamootaa barachaa jirru kitaaba qulqulluu bu'uura kan taasifatedha. Kanaaf kadhannaa ergamootaa kitaaba qulqulluu keessatti haala kamiin ibsamee jira kan jedhu mee kanatti aansinee kan jiru qabxiiwwan 4 gaggabaabsinee haa ilaallu. Kan jalqabaa raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1:12 hanga 17ttidha. Asirratti gabaabsinee kaasuudhaaf saboonni Yihuudaa gara Baabiloonitti bu'anii turanii bara 586tti yeroo kana rakkina baay'ee keessa turan. Inni ergamaa waaqayyoo saboota kanaaf yeroo kadhatu Zakkaariyaas argee barreesseera. Maal jedhaa? Ergamaa waaqayyoo deebisee maaloo yaa waaqayyoo yaa waaqa raayyotaa magaala Yerusaalemiidhaaf Yihuudaa warreen waggaa 70tti dheekkamte kana dhiifama kan isaaniif hin taasne hanga yoomittidha. Ilaala. Ergaa qulqulluu Mikaa'elidha kun. Unet eegaa Israa'eloota Yihuudaa muluu kan eegu jechuudha. Haala kanaatiin gad of qabummaadhaan maaloo yaa waaqa raayyotaa jechuudhaan kadhataaf. Lakkoomsa tokko boqonnaa tokko lakkoomsa 12tti ni arganna. Kana booda taanseetu ittumaan seechaadha. Kadhannaa ergamaa kana jalqaba akkuma kaasne kadhannaan ergamaa qulqullootaaf kan isaanii gurraatu afaan arrabaama gurraa akkuma jenne kun ittumaan seechumatti deebii waaqayyo argame. Maal jedha? Waaqayyos deebisee ergamicha nama wajjin dubbachaa turedhaaf jecha gaariif jajjabeessaadhaan dubbate jechuudhaan lakkoomsa 13tti dubbateera. Jechi kun maalidha? Zakkaariyaas kan barreessu jechi jajjabeessaadhaaf gaarii kan jedhu kun ergamichaadhaaf dhiifama taasiseera kan jedhudha.
jecha gaarii kan jedhu kana dhiifama taasisa kan jedhuudhaan kun immoo ittuma aanee lakkoomsa 16 irratti dubbatameera. Maal jedhaa? Kanaaf Waaqayyo akkas jedhaa gara Yerusaalemitti dhiifamaan deebi'eera. Maaliin deebi'eera? Dhiifamaan deebi'eera. Kunooti fedha Waaqayyoo kan beeku qulqulluun Mikaa'el, qulqullummaa kan qabu qulqulluun Mikaa'el, Waaqayyotti dhiyaatee kan jiru qajeelaa kan ta'e haala kadhannaa kan beeku haala kanaatiin kadhatee harraba isaa keessaa akka baheen gurra Waaqayyoo seenee deebi'ee dhufeera jechuudha. Gara Yerusaalemitti dhiifamaan deebi'eera jechuudha. Ergama isaadhaaf deebise. Tokko kanadha dhiifama taasisa kan jiru. Ergamoonni kadhannaa isaaniidhaan dhiifama unkaan nama tokkoof haa turu ihoo magaalaa tokkodhaaf saba tokkoof biyya tokkoof argamsiisee ergamaan tokkodha. Lammaffaadhaatti wangeela Lukaas boqonnaa 13 lakkoofsa 7 kaasee amma 9tti gooftaan keenya kan dubbataa ilaallu. Egaan gooftaa keenyaaf kitaaba qulqulluu keessatti kitaaba raajotaadhaan dursee raajiiwwan baay'ee waa isaadhaaf dubbatamaniiru. Dhalachuusaa, barsiisuusaa, cuubamuusaa, boodas immoo dhala namaadhaaf beenyaa ta'e fannootti darbuusaa hundumtuu isaaf dubbatameera. Isaan kana keessaatii waa'ee barsiisa isaa maal jedha kitaabni qulqulluun faarsaa 77 lakkoofsa 2 afaan koo fakkeenyaanan banadhaa jechuudhaan dubbata. Kun Kiristoosiif kallattii maal kan dubbatamedha. Kanaaf gooftaan keenya barumsa bakka baay'eetti barsiisuun fakkeenyaan dubbata. Maaliif fakkeenyaan dubbata? Namoonni sun baay'ee beekoodha. Saboota Yihuudaa jechuun barsiisota seeraa jedhamu, abbootii hangafoota lubbootaa jedhamu, fixanii kitaaba sana nyaatanii kallattiin iddootti dubbata hin dhaga'ani. Fakkeenyaan dubbachaa tureef. Innaa fakkeenyaan kan dubbate tokko caqasan marti ni arganna. Maal jedhaa? Namni tokko bakka dhaaba wayinii isaa keessa harbuu dhaabbamte qaba ture. Firii ishee irraa fudhachuudhaaf dhufee waan tokko hin arganne. Eegaa wayinichaadhaanis mukittii kanarraa firii fudhachuudhaaf waggaa 3 deddeebi'ee garuu waan tokko hin arganne. Kanaaf maaliif lafa keenya balleessiti? Kuti jedheen. Kuti gati. Jedhuudhaan mootiin kun namni kun dubbata. Kana booda eegaan kun deebisee jedha. Yaa gooftaa koo itti naannessee soqee xaa'oonan kan itti naqutti maaloo bara kanaaf dhiisii tarii bara dhufutti firii godhachuu dandeessi. Kana ta'uu baannaan garuu ni kunna kuteen gatachuudhaan deebiseef. Dhageessanii? Innaa asirratti gooftaan keenya fakkeenyaan dubbateera. Abbaan mukittii firii funaannachuudhaaf yeroo adda addaatti waggaa 3dhaaf dhufee hin arganne. Baranas ni dhufaa. Tarii waggaatti si'a baay'ee dhufee ta'uu danda'a. Garuu waggaa 3 deddeebi'ee firiin irra hin jiru. Kana booda akka kutamtuudhaaf eegaa eenyutti himaa mukittiitti hime. Kutii gatachuudhaan dubbata. Eegaan mukittii kun abboommii mootii isaa fudhatee abboommii ajajaa isaa fudhatee kallattii mukittii kana kutee balleessuudhaaf aangoo guddaa qaba ni danda'a. Kanas gochuu danda'a ture. Garuu akkas hin taasisne eegaan sun maal jedhee adaraa maaloo dhiisii bara kanaaf dhiisii jechuudhaan mukittiidhaaf kadhate. Kadhannaa kana kan taasiseef gaarummaa mataa isaarraa kan ka'e mukittii wanta jaallatuudhaaf yeroo hundumaa akka isheen firii laattee mootii ishee gammachiistu wanta barbaadeedhaaf maaloo mukittii kana dhiisi jechuudhaan isheef kadhate. Egaan namni moonyii kan ta'e namni wallaalaan caqasa kana wayiniidhaa fi harbuutti fudhatee darba dhugaa dubbachuudhaaf. Kitaabni qulqulluun garuu jecha fira qulqulluu akkas miti. Hiikkaa mataa isaa danda'e qaba. Hiikkaan qabu jedhu tokko baay'ee nama gammachiisu dinqisiisudha. Mucayyoo tokkodha Pirootestaantii. Kitaabni qulqulluun hiikkaa tokko hin barbaachisu. Bakka akkuma taa'etti fudhachuudha. Bakka kun harbuudha, eeyyeen harbuudha, eegaa wayiniidha, nama barbuudha, bakka allaqe dhume. Namni tokko maal jedha? Akkasidha eeyyeen. Haannaan gaafa baaste jedha kitaabni qulqulluun maa jechuudha ree jedhee gaafa gaafata. Okey inni barbaachuu danda'a. Jechuudhaan deebistinna akkas immoo yeroo barbaadde hiiktee yeroo barbaadde dhiisuu barbaaddaa. Libbee olladii seete immoo kitaaba qulqulluudha. Afura qulqulluun kan barraa'edha. Bargeta akka barbaadetti hubachuun kaayyoo dhimma namaadha. Sanaaf hundumtuutti gaafatama. Garuu kitaaba qulqulluutti soba dubbachuun hin danda'amu. Hiikkaan hin barbaachisa. Inni Kiristoos mataan isaa bakka baay'eetti kitaaba kana hiikeera. Hiikkaan kana maalidhaa? Namicha abbaa harbuu kan jedhame gooftaa mukittii
jalqaba yeroo namichi kun kadhatuu fi yeroo eegaan sun kadhatuuf gooftaan mukittii eegaa mukittiidhaan kan inni qacaree ajaja koo akka raawwattuudhaaf malee akka wanta barbaade akka hin dhiisuudhaaf na kadhachuudhaaf miti jedhee inni ittisneen hin dhorkine. Innis gara laafessa waan ta'eedhaaf ittuu kadhannaa tajaajilaa isaa fudhateetu dhiiseef malee. Innaa hiikkaan caqasa kana abbaan mukittii isuma waaqayyoo mukittiin namoota sanyii addaa hundumaa eegaa kan jedhame immoo ergamaa eegaa keenyaadha. Waggaa 3 deddeebi'ee firii barbaaduunsaa waaqayyo yeroo ijoollummaa yeroo dargaggummaa fi yeroo ga'eessummaa keenya firii akka nurraa barbaadu kan agarsiisudha. Kuti jechuun isaa immoo namni firii malee calliseetuma yeroo kana keessa jiraatu hundumtuu umurii isaa malee addunyaa kanarraatii deemuu akka danda'u kan ibsudha. Yeroo kana garuu eegaa caqasichaa ergamoonni waaqayyoo kadhatanii tarii dhiisii nuti hin jajjabeessinaa nuti ni eegnaa nuti gara gaariitti qajeelchinaa ni gargaarraa akka inni firii gaarii raawwatu akka isheen firii gaarii buustu taasisna jechuudhaan waaqayyo balleessuudhaaf yoo jedhellee isaan kun garuu kadhatanii ni dhiisisu. Ergaan caqasaa guutummaatti nuti cubbuu keenyaa waaqayyoon dheekkamsa wanti fiduudhaaf illee yoo barbaade jechaadha gamoonni waaqayyoo maaloo dhiisii fi waggaa kanaaf obsii nuti gargaarree gara qajeelummaatti deebisnaa jedhee akka isaan kadhatanidha. Kun immoo kallattiimaan Museen kan taasise wajjirraa wal fakkaata. Museen maal taasiseera? Yeroo tokko waaqayyo saboota Israa'elaan balleessuudhaaf gaafa ga'e maaloo dhiisiif jechuudhaan waaqayyoon dhiiseera guutummaa guutuutti saba guutuu balleessuudhaaf kan ka'e ni dhiisise seera boqonnaa 32 lakkoofsa 10 kaasne amma 14tti barraa'ee ni jira. Kan biraan kadhannaan ergamootaa raajii Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1 fi wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti ibsameera. Kun dhaabbachuu jechuudhaan ibsa maal jedha wangeela Daani'el raajii Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti bara sanatti waa'ee ijoollee uummata keef kan dhaabbatu Mikaa'el ni kaachuudhaan kan dhaabbatu jedhee ibseera. Haaluma wal fakkaatuun wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti immoo ergamichis deebisee ani fuuldura waaqayyoo kan hin dhaabbadhu jechuudhaan Gabri'eel jedheetu dubbateera. Dhaabbadhu kan jedhu kun kadhannaa kan agarsiisudha asitti kan ibsinu. Kan dhaabbatudha kan jedhu kaasne namoonni jechitti kana bakka adda addaatti deemtu akkamitti dhaabbata kan jedhu kadhannaadhaaf ta'a. Hin ta'u kun dhaabbachuu akkasii miti. Kunoo kitaaba qulqulluu keessa caqasoonni baay'een jiru kan akkam gooturee jechuudhaan fiduu danda'u. Kanaaf kiristaanonni saboota waaqayyoo beekuu kan qabnu jechoota dhaabbatu kan jettu kana bakka baay'eetti hiika adda addaa akka qabudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu. Iyyaasuun boqonnaa 10 lakkoofsa 13 diina isaanii hanga ijaa baanitti aduun ni dhaabbattee jedha. Aduun ni dhaabbatte jechuun deemsa ishee dhiistee dhaabbattee eegdeedha. Kabajni waaqayyoo kiruubira dhaabbate Hisqi'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irratti mul'ate jechuudha kun ni dhaabbate jechuun isaan irratti mul'ateedha. Ilaalaa taansaatu wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 11 gooftaan keenya Iyyesuusis bulchaa biyyaa fuuldura dhaabbatee jedha. Dhaabbate kan jedhu kun qaamaan namni mi'a lama qabu nama tokko dura dhaabbachuu jechuudha akka nuti beeknu kanatti dhaabbachuu kan agarsiisa. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 44 ilaala. Yeroo sanatti dhangala'uun dhiiga ishee ni dhaabbatee jedha. Ni dhaabbate jechuun akka nama akkasitti dhaabbate osoo hin taane dhiigni mucayyoo sanaa dhangala'aa kan ture ni dhiisee ni fayyite jechuudha ni dhaabbate jechuun. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 dhugaan isa bira waan jireedhaaf dhugaadhaaf hin dhaabbanne jedha waa'ee diiyaabiloos yeroo dubbatu kitaabni qulqulluun. Dhugaaf hin dhaabbanne jechuun nama dhugaa hin taane dhugaa hin beeku abbaa sobaati jechuudha. Dammaqaa amantaa keessan hin dhaabbadhaa tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 dhaabbadhaa kan jedhu kun cimaa amantaa keessaniin yeroo hundumaa cimaatu waaqayyotti amanuudhaan jiraadhaa kan jedhudha. Kanaaf dhaabbadhaa kan jedhu kana tarii diiyaabiloos namoota keessa buluudhaan bakka adda addaatti walitti qabeetu dhaabbachuu akkamitti kadhannaadha jettaa kunoo akkasitti ibsameera. Kanaaf kunis wanta biraa jechuudhaan akkasitti dubbanneedhaaf akka of eeggattanidha. Kanaaf inni kun haala kanaatiin sirrii akka inni hin taane kan agarsiisudha. Kitaabni qulqulluun kan jedhu dhaabbadhaa kan jedhu kun isa sana kan agarsiisu akka inni hin taane dhaabbadhaa kan jedhu kun ittuu kadhannaa kan agarsiisudha malee haala sanaatiin sana kan ibsu miti. Egaan gara dubbii keenyaatti yeroo deebinu
Dhaabbachuu jechuun ergamoota waaqayyoo waliin yeroo dubbatamu araarsummaa yookiin kadhannaa kan jedhu hiika akkasiidha kan qabu. Jechi dhaabbachuu jedhu kun kallattiimaan bakka kadhachuu yookiin walitti araarsuu kan jedhu kana bu'ee akka tajaajilu immoo kitaabni qulqulluun kallattiimaan nutti himaa saboota waaqayyoo. Ilaalaa seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 32 dubbisaa gaggabaabseen kaasaa yeroo tokko waaqayyoo saboota Israa'eliin balleessuudhaaf gaafa jedhu Museen maal jedhee wayyoo saboonni kun cubbuu guddaa hojjetaniiru matuma isaaniitii warqii waaqessaniiru amma cubbuun isaanii kana dhiisii fi kana ta'uu baannaan garuu kitaaba na barreessirraatti anaan na balleessi jechuudhaan Museen jecha kana dubbate. Kana booda waaqayyoo jecha garbicha isaa qulqulluu Musee fudhachuudhaan kallattiimaan kadhannaa isaa fudhatee fi dhiiseeraafi. Booda kitaabni qulqulluun kadhannaa Musee kana dhaabbachuu jechuudhaan dubbata. Museen fuuldura waaqayyoo osoo hin dhaabbanne ta'e jechuudhaan kitaabni qulqulluun kaaseera. Inni immoo iddoo kam jira? Faarsaa 500 lakkoofsa 23. Afaan Oromoo Faarsaa 600 lakkoofsa 23. Maal jedha? Kan isaan fayyise waaqayyoodhaan irraanfatanii eenyu saboonni Israa'el akka isaan hin balleessineedhaa fi dheekkamsa isaa akka deebisuudhaaf kan filatame Museen fuuldura isaa osoo hin dhaabbanne ta'e isaan balleessuuf dubbate jechuudhaan Daawit dubbata. Ilaala. Museen fuuldura waaqayyoo dhaabbatechuun maal jechuudha? Miila lamaan qabdee dhaabbatechuu miti. Ni kadhatee osoo inni naarsine ta'e osoo inni saboota kanaaf dhiifama waaqayyoon hin kadhanne ta'e jechuudha. Kun immoo dursee kunoo Museen kadhachuusaa seera ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 32 kan jiru kanaan tokkodha jechuudha. Kanaaf dhaabbachuu kan jedhame kun araarsummaa kan jedhudha. Haaluma kanaan qulqulluun Gabri'eel ani fuuldura waaqayyoo kan hin dhaabbadhu Gabri'eelidha jechuunsaa namootaaf waaqayyoon kan hin kadhadhu namoota waaqayyootti kan hin araarsu ani Gabri'eelidha jechuusaati. Qulqulluun kun maaliifidha? Lubicha kanaaf waa'ee araarsummaa isaa dubbachuun kan kaaseef. Zakkaariyaas dhuguma jecha waaqayyoo irraati isaaf ergame amanuu deela. Kana booda ergamaan kun kana kaasuunsaa maaliifidha? Zakkaariyaas akkamitti umurii kanatti kun ta'uu danda'a yeroo jedhu qulqulluun Gabri'eel maal jedhe? Ani waaqayyo biraa namootaa fi kan hin kadhadhu. Namoota waaqayyootti kan hin araarsu ergamaan akkasii dhufee yeroon kanatti dubbadhu akkamitti na amanuu dadhabda jechuudhaan akkamitti shakkita jechuudhaanidha. Kan inni kana dubbachuun isa barbaachiseeffachaadha. Namoonni tokko tokko hiikaa kana jallisan egaa dhugaa dubbachuudhaaf diiyaabiloosiif bultoo kanneen ta'an kitaaba qulqulluu akka barbaadde kanneen kan akka namni tokko fuuldura muuti tokko dhaabbatutti hubachuudhaaf dabalataanis namoota biroo hubachiisuudhaaf kan yaalan jiru. Kun kitaaba qulqulluu wajjiraan baay'ee walirraa fagoodha. Dunkaan jechuumtuu hiikan qabu. Waa tokko gaafa dubbannu seensii kennuu qaba miti. Indee callisee dubbannaa. Kun waa tokko walumatti dhufeenya hin qabu kun isa dhugaa dubbachuudhaaf. Indee waaqayyo akka namaa miti. Qulqulluun Gabri'eel waaqayyo dhaabbata gaafa jedhamu dabaloon caalaa fuuldura dhaabbate akka jechuutti kanneen hubachiisan ni jiru. Indee maa jechuudha? Waaqayyo koo nama miti. Waaqayyo koo fuula hin qabu. Fuulli waaqayyo koo as jira. Achi jiran jedhamu. Isa qofa miti. Waaqayyo mataansaa as jira. Achi jira kan isaa jedhamu murtaa'aa miti. Fuulli isaas gara tokkotti galagalee kan jiru miti. Inni fuul kallattii kamiin fuuladha. Bakkaan kan hin murtoofnedha. Fuula waaqayyoo isatti baqadhaadha qulqulluun Daawit. Fuulli waaqayyoo iddoo hundumaa kan jirudha. Bakkaan hin murtaa'u. Iddoo hundumaa jira. Ergamoonni waaqayyoos dabalataan akka keenya kana qaama kan qaban miti. Ni taa'anii, ni dhaabbatanii, ni jilbeenfatanii, ni rafanii kan isaaniif jedhamu miti. Kun namaafidha malee isaaniif miti. Isaan foon wanta amala foonii keessaa waa tokkoyyuu hin qaban. Kun immoo amala fooniiti. Kanaafuu namoonni kallattii kanaan hubachuuf yaaluun isaanii dhimmichi seensi waa tokko hin qabu. Waa tokkochaa walumatti dhufeenya waa tokko hin qabu. Kun kadhannaa kan agarsiisudha malee ergamoonni waaqayyoo fuuldura waaqayyoo dhaabbachuun isaanii akka kanaa akka mootiin tokko akka ergamaan tokko mootii isaa dura dhaabbatu sana akka sanaatti hubachuudhaaf danda'uun mataa ofii hubannaa kitaaba qulqulluu keessaa baasuudha. Kanaaf kana mitiidha. Haaluma wal fakkaatuun qulqullicha Mikaa'el kan isaas yoo ilaalle Daani'el kan dubbate bara sanatti waa'ee ijoollee uummata keedhaaf kan dhaabbatu Mikaa'el ni ka'a Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kan barreeffame.
waa'ee ijoollee uummata keedhaaf kan dhaabbatu jechuun namootaaf waaqayyoon kan kadhatu jechuudha. Ijoollee waaqayyo kanneen ta'an kan hundumaadhaaf waaqayyoodhaan kadhachuudhaaf ni jira. Eenyu qulqulluun Mikaa'el. Caqasa kanas egaa namoonni jallisuudhaan waaqayyoon kan galateeffatu waaqayyoodhaan yeroo hundumaa galatuudhaaf dura isaa kan dhaabbatu akkanadha jechuudhaan dubbatu. Kanan ni amanna nuti. Qulqulloonni waaqayyoo uumamni isaanis waaqayyoon galateeffachuufidha. Qulqulluun Mikaa'el yeroo hundumaa uumaa isaa dura dhaabbatee waaqayyoon ni galateeffata. Kana sirriitti amannaa ni barsiisnaa ni galateeffata. Garuu caqasni kun kana kan ibsu miti. Waa'ee ijoollee uummata keedhaaf jedha malee fuuldura waaqayyoo galatuudhaaf dhaabbatan jedhu. Isaaniif kan dhaabbatudha malee isaaniin waaqayyotti kan araarsu jechaa jira malee Mikaa'el waaqayyoon galateeffatachaa hin jiru. Qulqulluun Mikaa'el waaqayyoon galateeffachuu hin falmine. Garuu caqasni kun kan jechaa jiru waa'ee ijoollee uummata keef kan dhaabbatu kan jedhu ijoollee kana ijoollee Israa'el warreen waaqayyotti aman jechaa Israa'el jechuun kun isaan kan hundumaadhaaf waaqayyoon ni kadhataa kan jedhu agarsiisa. Walumaa galatti dhaarsuma ergamootaa kun haala kanaatiin kitaaba qulqulluutti ni dhaabbatu jechuudhaan kan ibsame kun caqasa kana ilaalle malee lakkoofsa kan hin qabne ergamoonni waaqayyoo fuuldura waaqayyoo dhaabbachuudhaan ijoollee waaqayyoodhaaf warreen kaan waaqayyoo walitti araarsu. Caqasni araarsummaa mul'isu kan biraan wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 10 kan jalqaba ilaalledha. Isaan xixiqqoota kana keessaa tokkollee akkam tuuffanne of eeggadhaa. Ergamoonni isaanii samii irratti kan jiru fuula abbaa koo ni ilaalu siin jedha dhochaan dubbata. Ni ilaalu. Qulqulloon ergamoota waaqayyoo dursanii kan uuman yaa'u nuuf obboleewwanidha. Hangafoota keenyadha. Miseensa maatii tokkooti. Egaan isaan miseensa mataanitti immoo yeroo hundumaa nu gargaaru nuuf akkuma barachaa turredha. Akkasumas immoo akka isaanii akka taanuudhaaf nuuf kadhatu nu eegu kan keenyadha. Kanaaf ergamoota isaanii kan jedhamu asitti kan ilaalle akkuma eegaa qabnu tokkoon keenya caala kanaaf ergamoota isaanii jedhamuudha ergamaa tokko keenya jedhamee kan ibsame. Innaa nuti obboleewwan isaanii waan ta'aniidhaaf nu jaallatu, nuuf kadhatu, nu geggeessu, nu gargaaru yeroo namni gara gaabbiitti deebi'u yeroo hundumaa gammachuudhaan baay'ee fuula waaqayyoo dhaabbatu jechuudha. Araarsummaa isaanii kan kitaabni qulqulluun bakka tokkottis haala kanaatiin ibseera jechuudha. Isaan xixiqqoota kana keessaa tokkollee kan tuuffanne of eeggadhaa. Ergamoonni waaqayyoo ergamoonni isaanii yeroo hundumaa fuula abbaa koo ilaaluun siniin jedhadoo jechuudhaan dubbata. Jechi kun jecha gooftaa keenyaati. Hiikkaan isaa nama kamiyyuu hin tuuffatinaa. Namoonni isin tuuffatan kun ergamaa ni qabu. Ergamoonni isaanii kun waaqayyoon isaaniif kadhatu. Warreen isin tuuffattan kanaaf kadhatanii isinitti murteessuu danda'u. Kanaaf of eeggadhaa. Kana taasisuu irraatii of qusadhaa jechuu isaati. Ni ilaalu kan jedhu kun ija lama kaasaniitu akka keenya kana gamoo tokko laaluu nama tokko laaluu qaama waan tokko laaluu jechuu osoo hin taane ni kadhatu ni araarsu jechuudha. Asitti kan ibsaman ergamaa eegaa tokko keenyaadha. Kana dursinee akkuma barannedha. Kanaaf kadhannaan ergamoota haala kanaan bal'aadhaan kitaaba qulqulluutti kan ibsamedha. Daqiiqaa kan baay'isneedhaaf ammayyuu baay'ateera asirratti dhaabbachisna. Kan nu barsiise waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaa torbaffaadhaan kadhannaa keenya gara waaqayyootti akka isaan dhiyeessan qabannee kan deebinu kan ta'u nagaan tura galata waaqayyoo.